Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa jedhame, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, abbootiin keenya, luboonni, tajaajila mana kiristaanaatiif kan saffistanii, daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, faarfattoonni, akkasumas maaddii sagalee Waaqayyo kanarraa hirmaachuudhaaf kan walitti dhuftan, mijuu Gooftaa Yesuus Kiristoos nu qopheesse kanarraa unachuudhaaf kan walitti dhuftan, maqaa uumaa keenya maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkam ooltanii, sagaleen keessaniin dhaga'amu akkam ooltanii, akkam ooltanii. Ameen. Maqaan Waaqayyo keenya yeroo hundayyuu baha biiftutti haga lixa biiftutti uumama hundaan kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u. Barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen irratti barannu Waaqa gurraacha jedha. Oromoon Waaqa isaa yoo waamu Waaqa gurraacha jedhaan. Gurraacha garaa garbaa, leemmoo garaa taliilaa, eemmoo garaa aannanii, tokkicha qixxee dhibbaa, tokkicha maqaa dhibbaa jedheetu Waaqa isaa moggaasetoo ittiin waammata. Ammagaa kan Oromoon Waaqa gurraacha jedhu kunii fi manni kiristaanaa ammoo waa'ee Waaqaa barnoonni isheen barsiistu hidhanni inni qabu maalidha kan jedhu xinxaluun barbaachisaa ta'ee waan argameef mata duree kanarratti kan barannu ta'a. Oromoon Waaqni gurraacha yoo jedhu waa'ee bifaatii miti kan inni haasa'aa jiru. Waa'ee qalama fuulaatii miti kan inni haasa'aa jiru. Waa'ee amala Waaqayyooti. Isa abbootiin keenya theology keessatti yoo nu barsiisanii attributes of God, amaloota Waaqayyo jennee baranna sana yoo ibsu Waaqa gurraacha garaa garbaa, leemmoo garaa taliilaa, eemmoo garaa aannanii jedheetu ibsata. Kanaaf Oromoon Waaqa gurraacha yoo jedhu maal jechuu isaatii kan jedhu erga laallee booda isumaan wal qabsiisnee ammoo kan Oromoon akkana jedheetu amanu sana laalchisee kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu ilaalla. Inni duraa Waaqni gurraacha yoo jedhu beekumsa namaatii olii jechuu isaati. Bifti gurraachi bifa ija namaatitti mul'atini. Mataa isaatiin bifti gurraacha jedhamu hin jiru. Garuu ijji keenya arguu baachuu isaa yoo nu gabaasu bifa gurraacha gara sammuu keenyaatti fida malee bifti gurraachi jedhamu gonkumayyuu hin jiru. Kanaafuu Oromoon Waaqa gurraacha yoo jedhu akkuma wanna gurraacha keessa dukkana keessa wanni jiru hin mul'anne, atis beekumsa keenya oli, atis hubannoo keenya oli, atis dandeettii keenya oli, sammuun kamiyyuu qalbiin kamiyyuu daddeebisee si hubachuu hin danda'u yoo jedhu Oromoon aadaa isaa keessatti Waaqayyoodhaani Waaqa gurraacha jedha. Kitaaba qulqulluurra ammoo kana waliin wantoota hidhata qaban gaafa ilaallu faarfannoo 146 yookaan 47 irratti maal jedhaa? Gooftaan keenya hangafaa, humni isaas hangafaa, ogummaa isaafis lakkoobsa hin qabu jedha. Argaa jirtu? Oromoon Waaqni gurraacha yoo jedhu ati beekumsaa oli jechaa jiran isiniin jedhe. Ammoo faarfataan Daawit maal jechaanii jira? Ogummaan isaa hin safaramu, beekumsi isaa hin safaramu, ogummaa isaaf lakkoobsa hin qabu. Maal jechuudha? Madaalamuu hin danda'u. Isa nuti degree, diploma, mastersii, PhD jenneetoo
sartifikeettiidhaan, kireedit aworiidhaan, teessisii dhiyaateen madaalluun haala adda ta'ee safartuudha ol akka ta'e yoo dubbatu faarfataan Daawiti ogummaan kee safartuudha olii lakkoofsan qabu lakkaanii kan itti ba'anii miti jedha. Inni biroo ammas faarfannoo 138 yookaan ammoo 39 lakkoofsa 17 haga 18 irratti maal jedha? Yaa Waaq jedha. Yaadni kee lakkoofsonni isaa akkamiin baay'atee jedha. Lakkoofsi yaada keetii akkamiin baay'atee, hubannoon kee, ciminni kee, beekumsi kee akkamiin baay'atee yoo jedhu lakkoofsi yaada keetii akkamiin baay'atee jedheetu cirracha bishaaniitii ol baay'eedha. Ashawaa bishaan keessa jiru ol baay'eedha. Maaliif innoo gurraacha kaa gurraacha hubannoodhaan olii, innoo gurraacha kaa gurraacha beekumsaan olii, innoo gurraacha kaa gurraacha sakatta'iinsaan olii, innoo gurraacha kaa gurraacha laaboraatooriidhaan bira hin geenye, qorannoodhaan saayinsiidhaan kan bira hin geenye waan ta'eef faarfataan Daawit yaadni kee lakkoofsonni isaa hagam baay'atu cirracha bishaaniitii ol ashawaadhaa ol baay'eedha jedheetu dubbata. Inni lammataa Oromoon Waaqni gurraacha yoo jedhu iddoo fi yeroodhaan kan hin daangofne jechuusaati. Iddoodhaa fi yeroodhaan daangessinee bakka kana qofaa jiraa jechuun hin dandeenyu. Akkuma bakka dukkanni jirutti safarree iddoo isaa waan hin agarreef bakka dukkanni weerare keessa gaafa deemtan adda baastanii ifa argattanii too safartanii bal'inni isaa hagana iddoodhaan akkanatti ni daangessina akkuma hin jenne Waaqayyoonis iddoodhaa fi yeroodhaan hin daanga'u. Innoo iccitiidha yoo jedhu Oromoon Waaqa isaatiin Waaqa gurraacha jedhee moggaasee jira. Maal jedhaa Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti Alfaa fi Omeegaan ana jalqabnii fi xumurris anadha jedha. Waaqa yeroodhaan ni daangessina yoo jettan jalqabnoo isadha akkamitti yeroodhaan daangessitu? Xumurri yoo isadha akkamitti yeroodhaan daangessitu? Alfano isada Omeegano isada akkamiin iddoodhaan daangessuu dandeenya? Wanti iddoodhaan daanga'u bar yookaan taakkuudhaan yookaan meetiraan yookaan kaaree meetiraan yookaan immoo kiloomeetiraa fi waan adda addaatiin safartanii kan irra geessanidha. Waaqayyoon garuu madaallii kanneeniin ol akka ta'e yoo dubbatu Yohaannis Mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 18 fi 22 lakkoofsa 13 irratti Alfaa fi Omeegaanii anadha jalqabnii fi xumurris anadha nun jedha. Ammas maal jedha? Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 24 irratti samiin teessoo mootummaa isaa dachiin ammoo bakka miilli isaa ijjatu nun jedha. Kanaafuu iddoodhaan daangessuu hin dandeenyu jechuudha. Ol jennee yoo laalle samiirra isatu jira. Gadi jennee yoo laalle dachiirra isatu jira. Bakki dukkanni jirus bar akkanuma dhaabar. Dukkana guutuu keessatti waan gurraacha keessatti bar samiin eessa akka ta'e bar isinitti mul'atu. Dachiin garam akka taate isinitti mul'atu. Sammuun keessan yoo ifa argate bar daangessee asii haga garasii, gamana haga gamasii, hagana ballata, hagana dhiphata, hagana jiraata yeroo ammanaatiin daangaa jechuu danda'a malee dukkana yoo ta'e adda baasuu iyyuu hin dandeenyu. Dukkanammaa taanaan ifni hin jiru taanaan adda baasuu iyyuu hin dandeenyu guyyicha iyyuu jechuudha. Yeroo kanatti bari'eeraa, yeroo kanatti galgalaa'eera jechuun hin danda'amu. Kanaaf Waaqa biratti kanneen akka daangaatti waan hin teenyeef Oromoon Waaqa isaatiin Waaqa gurraacha akkuma jedhu kitaabni qulqulluunis Waaqayyoon iddoo fi yeroodhaan hin daanga'u yoo jedhu akkaataan amma isiniif ibseenii nu barsiisa. Inni biroo gurraachummaan daanga'uu baachuu isaa agarsiisa yoo jennu humna qabeessummaa Waaqayyoos nutti agarsiisa. Ergan daangofnee humna qabaa jechuudha. Ergan daangofnee cabsuu danda'a jechuudha.
Ergan daangoofnee aangoo qabaa jechuudha. Ergan daangoofnee irree qabaa jechuudha. Humna isaa kana ibsuudhaaf immoo kanaan wal qabsiisee Oromoon waaqa isaatiin tokkicha qixxee dhibbaa yookaan tokkicha maqaa dhibbaa jedhaani. Lakkoofsi dhibbi Oromoo biratti lakkoofsa gonka ta'edha. Ati qixxee gonka kanaati. Irreen kee cimaadha, humni kee cimaadha, daangaan qabdu. Ati of tuultota gadi buusuu dandeessa. Ati warra abbaa qabeenyaa hiyyoomsuu dandeessa. Ati warra jirra jedhan jiraachuun isaanii akka dagatamu gochuu dandeessa. Ati ammoo warra tuffataman ol kaasuu dandeessa. Warra beela'an quubsuu dandeessa. Warra dheebotan ammoo dhabsuu baasuu dandeessa. Tokkicha qixxee dhibbaa jedheetu amaloota isaa kana ibsa Oromoo. Kitaaba qulqulluu irrattis waaqni keenya tokko qofa akka ta'e agarsiisa. Tokkummaan isaa kun humna agarsiisa bara. Gargaarsa hin barbaadu jechuudha. Humna akka gootaniif isin hin barbaadu. Hoomaan barbaadu, gareen barbaadu, tiifoozoon barbaadu, gosan barbaadu, qomoon barbaadu. Qofaa isaa gaadhaa barin. Gargaarsa tokkoyyuu al tokko sababa dadhabbii keenyaatiin waaqa gargaaruudhaaf yemmuu yaallu ni jira. Lakki inni gargaarsa hin barbaadu. Innoo humna qaba qofaa isaa gaadha maaf yaaddooftuuf. Al tokko rakkoo mana kiristaanaa keessa jiru gaafa agarru. Keessa dabarree aarii fi humnaan waaqa gargaaruu barbaadna. Lakki maaf waaqa gargaartu? Innoo waa hunda hojjechuu danda'a. Mana isaa sirreessuu danda'a. Har'a mukraaba miti torbanii sooma guddaa keessatti guyyaa itti gara mukraabaatti seenetoo warra mana daldalaa godhatanii mana qulqullummaa keessatti daldalan qacceedhaan garafee itti baasuu isaa torbanitti yaadannudha. Yoom sirraa alaata kuni? Noomna qabeessa waaqa tokkicha qixxee dhibbaatiin hojjetanii eegna harka isaarraa. Yoom kana caalaa tajaajilli keenya bal'ata? Yoom ergamummaan galma ga'aa? Yoom luboota hedduu horannaa? Yoom daaqonoota hedduu barannaa? Yoom uummanni keenya afaan isaatiin barateetoo gaabbii seenuu danda'a? Yoom hundi keenya mana kiristaanaa keessatti tajaajila jiru irratti humna guutuudhaan hirmaannaa? Gaafa waaqni jedhee noo tokkicha qixxee dhibbaati. Noo abbaa aangootiin noo abbaa humnaati. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 23 haga 24 irraa ani jedha waaqa dhiyooti malee waaqa fagoo miti. Namni yoo dhokate ani hin argu jedha. Argitanii humna qabeessa abbaa beekumsaa abbaa ogummaati jechuudha. Namni yoo dhokate ani hin argu. Kan waaqa dhokatu jira hojii isaatiin. Kan yaada isaatiin waaqa dhokatu jira. Kan afaan isaa mi'eeffatee garaa isaa summii gochuudhaan waaqa dhokachuu danda'u jira. Faarfataan Daawit afaan isaa dhadhaarra laafee garaa isaa keessa garuu hiriiratu ture waraanatu ture jedha. Kanaan warri waaqa jalaa ba'uu dandeenyu jira. Garaan waan baay'ee waan baatuuf nama jalaa dhoksuu dandeenya malee waaqa jalaa dhoksuun hin danda'amu. Raajichi kanaaf si jalaa kan dhokatu hin jiru yoo jedhu yoo dhokate ani hin argu samii fi dachiin kan guute ana miti jedha. Innumti tokkichi kun samii guuteera. Innumti tokkichi kun dachiirra guuteera. Innumti tokkichi kun sammuu keenya keessa ni jira. Innumti tokkichi kun onneen keenya waan deddeebisu ogummaa ittiin hubatu ni qaba. Seera uumaa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Waaqni waaqa tokko akka ta'e yoo ibsu anaan alaa waaqni biraa sin barbaachisu yoo jedhu anaan alaa waaqni biraa siif hin ta'inii jedha. Waaqaan alaa waaqni biraa nuuf hin ta'inii. Duratti bar waa'ee soomaa barachaa turre. Namoonni tokko garaan keenya nuuf waaqa nuu ta'ee jira. Namoonni tokko immoo qabeenyi dachii kanaa maallaqni dachii kanaa nuuf waaqa nuuf ta'ee jira. Namoonni tokko ammoo tuulummaan keenya waaqa nuuf ta'ee jira. Kana keessaa haa baanu. Nuuf waaqni keenya tokkicha qixxee dhibbaa jennee kan waaqeffannu Kiristoos waaqa tokkicha qofa akka ta'e yoo nu hubachiisu seera uumaa boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irratti
anaana la waaqni biraasiif hin ta'ini nuuf hin taane ree jarana jireenya keenya keessatti mee haa ilaallu wantoonni nu mo'atan hedduun hin jiru jibbi nu mo'anne sagaagalummaan nu mo'anne cubbuun adda addaan nu mo'anne inaaffaan nu mo'anne wal qooduun nu mo'anne gaabbii galuu dhiisuun nu mo'anne waaqeffannaa nuffuun nu mo'anne tajaajilaaf duubatti harkifachuun nu mo'anne mee nuun maaltu nu mo'ata nuun waaqni keenya eenyudha dhugumatti tokkicha qixxee dhibbaa jedhanii kan abbootiin keenya waaqeffatanidha dhugumatti Muuseedhaaf waaqni kee anadha anaana la waaqeffatin kan jedhame sanadha moo wanii biraatiif bitamaa wanii biraatiif jilbeeffachaa hawwii keenyaan xalafamaa fedhii keenyaa fi bitamaa jirra kan jedhu of madaaluun ni barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos Niqoodimoos waliin yoo mari'atu maal jedhaanii samiirraa kan bu'een ala gara samii kan ba'e hin jiru innis ilma namaati jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hin jiru waa'ee waaqa biraa haasa'aa hin jirru waa'ee dhuma waaqa tokkichaa kan abbootiin keenya waaqa tulluu waaqa malkaa uumte jedhanii too waaqeffatanii waaqa Booranaa waaqa Baarentuu waaqa Maccaa waaqa Tuulamaa jedhanii too waaqeffatanii waaquma sana waaqeffannaa isa samiirraa bu'een alatti gara samiitti kan ba'e kan biraa hin jiru jedheetu gooftaan Yesuus Kiristoos jecha isaatiin nuuf mirkaneessa. Namoonni tokko tokko gooftaan Yesuus Kiristoos waan foon uffateef waaqa biraa barbaadutti ka'aniiru waaqni akkamiin beelaa jedhaniitoo waaqni dheebochuun isaa kan isaan rifachiise jira waaqni halkan 40 fi guyyaa 40 nyaatarraa of ittisee beela'uun isaa karrajiitti ta'eetoo sababa kanaan akkuma seexanichi gooftaa qoruudhaaf jedhee inni iyyuu deemasii jedhametti warri immoo yaadni mataa isaanii isaan xalafee hubannoo waaqayyoo irraa duubatti isaan deebisee ni jiru. Waaqni fannoorra ooluun isaa maaf nu ajaa'iba wanni hin dandeenye jiraayi. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:19 irratti bara harmee keenya dubroo Maariyaam jechi mo'atee waaqayyootiif wanti hin danda'amne hin jiru jecha jedhu jecha qulqulluun Gabri'eel dubbateedha. Kun bu'uura amantiiti. Waaqayyoon hundaanii danda'a yoo jennu akkuma nu laachuu danda'u beela'uu maaltu isa dhorka akkuma nutti uwwisuu danda'u nuuf fannoo irratti qullaa fannifamu maaltu isa dhorka akkuma mootii ta'ee jiru yoo barbaade immoo bifa garbichaatiin akka hin deddeebine maaltu isa dhorka akkuma lubbuu nama toree nama jiraachisu foon yoo uffatee too deddeebi'e maaltu isa dhorka akkuma ajjeesuu fi kaasuu ifiisaa ifa jeesee ifiisaa ammoo guyyaa sadaffaatti akka hin kaasne maaltu isa dhorkaa waaqayyoof wanti hin danda'amne jira noo waaqa tokkicha qixxee dhibbaati kaa ni danda'a innoo fedha bullooti kaa fedha bulloos ni jedha Oromooni ni danda'a jechuu isaati wanti isa daangessu hin jiru jechuu isaati hundi akka fedhii isaatti ta'e hundi akka hayyama isaatti ta'e waaqni ilma namaa waan jaalateef jaalalli samiirraa gara dachiitti isa harkisee haga du'aattis isaan ga'ee maaliif akkanumatti waan nu jaalateef kanaaf waaqni tokkicha waan foon uffateef waaqni lama jiru tokko kobaasaa kan jiru tokko ammoo kan foon uffate jennee kan bakka lamatti qoodnu hin jiru abbaa isaatiin ergamee waan dachii kanarra dhufeefi akka nama bilaashatti si lakkoofnu aangoo isaatiin irree isaatiin hayyama isaatiin abbaa isaatiin kan wal qixatee yoo ibsuudha ka wangeela Yohaannis boqonnaa 3:13 irratti samiirraa kan bu'een ala gara samii kan ba'een jiru kan jedhe Yohaannis boqonnaa 14:9 irrattis falmamaa jiru irratti maal jedhuuni abbaa nutti agarsiisiti nu ga'a jedhuun abbaa kee nutti agarsiisiti nu ga'a kana booda bakka waa'ee waaqaa beekne yoo jedhaniin maal jedhaani ana kan argee abbaa argeera aniif abbaan tokkodha maal taatanii jedhe haga har'aa yoo waliin jiraannu nan beektanii jedhaan ana waliin jirtu hundi keessaniyyuu
maal taatanii hagaarraa yoo waliin jiraatanii beektanii Iyyesuus barisuma waaqa gurraacha jennee waaqeffannuudha bar waaqa biraa miti bar maal taatan waan fannoorra oolee fi Iyyesuus bari waaqa walaabuu uumte jedhaniitoo subii ganamaa bakka lamatti walaabuu hiruudhaan isa tokko samii fi samii ol isa tokko moo dachii fi dachii godi godheetoo bishaan gurraacha yookaan bishaan walaaburraa kan uumama uumedhaa bar waa'ee waaqa biraa isaa jirra seetanii waa'ee dhuma waaqa abbootii keenya taasaa jirraa bar waa'ee dhuma waaqa abbootiin keenya waaqeffachaa jiranii taasaa jirraa bar garuu akkamitti taasaa jirra irra caalaa ifa nu ta'ee taasaa jirra irra caalaa nutti dhiyaate irra caalaa nu waliin nyaate irra caalaa nu waliin dhugee foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee agarreetu waa'ee isaa haasofna inni arfaffaan kaasnu Oromoon waaqni gurraacha yoo jedhu kan hin jijjiiramne ta'uusaa agarsiisuudhaaf maaliifii gurraacha ta'ee garaan isaa immoo maalidha garbadha gurraacha garaa garbaa jedhaan yoo barbaade immoo gurraacha garaa cabbii jedhaan yoo barbaade immoo gurraacha garaa adii jedhaan kun hunduu maqaa Waaqayyooti yoo alaalaaltan gurraachadha garaan immoo cabbiidha yoo alaalaaltan hin mul'atu garaan immoo adiidha yoo alaalaaltan hin mul'atu garaan immoo garba Oromoon hin jijjiiramu kan jedhu agarsiisuudhaaf kana jedhee oolan isiniin jedhu Waaqayyoon nuturraa fagaata malee safuusaa yeroon itti cabsu hin jiru akka Oromootti waaqni safuu roobaa laftammoo maal godha safuu magarsa waaqni safuu maal godha rooba lafti immoo safuu maal godha magarsa lafti safuu kan magarsuu dadhabdu ofuma ishiitii waaqarraa yoo fagaatte addaan bar gara badiinsaatti kan dhufe ofuma isaatii Waaqayyo irraa waan fagaateef malee waaqni waan isarraa fagaateef miti bar waaqni amalummaa isaatiin nurraa hin fagaatu nutu fedhii keenyaan hayyama keenyaan yoo barbaanne Waaqayyootti dhiyaata yoo barbaanne Waaqayyo irraa fagaata innoo garaansaa garba kan irraa waraabbattanii dhumne kan isinii roobeen dhumne kan isinii tiifeen dhumne kan isinii biifeen dhumne innoo garaansaa cabbiidha kan roobee too hin dhumne bishaan waraabbattanii too hin fixneedha hin jijjiiramu yaaddayinaa roobeen nu jalaa dhuma jettanii too innoo eebbasaa nu kennee too nu jalaa addaan kuta jettanii yaaddayinaa arjummaan isaa takkaa kan waadaa galameedha haqa qabeessummaan isaa takkaa kan waadaa galameedha jaalalli isaa takkaa kan waadaa galameedha nutti dhiyaachuun isaa takkaa kan waadaa galameedha kanaafuu Oromoon kan hin jijjiiramne yoo jedhu waaqa isaatiin waaqa gurraacha jedheetu ibsa farfannoo 101 yookaan 102:27 irratti maal jedha ati garuu sanuma sidhaa jedha sanuma birraas sanuma bonas sanuma arfaasas sanuma gannas sanuma bardeengaddaas sanuma baranas sanuma barakaanis sanuma duris sanuma har'as sanuma borus sanuma jijjiiramu arjummaan isaa jijjiiramu jaalalli isaa jijjiiramu haqa qabeessummaan isaa jijjiiramu abbaa dhugaa ta'uun isaa jijjiiramu danda'a ta'uun isaa jijjiiramu angawoo ta'uun isaa jijjiiramu ta'uu baannaan immoo maaf itti bullaree jijjiirama taadhaan waaqni immoo akkuma namaa kana har'a mul'atee kan boru mul'anne yoo ta'e maaf itti bullaree maal nu fayyada homaa nuun godhuu bara akkanumaan dadhabna Waaqayyoon mootiiwwan lafaa kanaa ol jaalannee kan itti bulluuf dandeettiin isaa daangaa qabaachuudhaan ol kan hin jijjiiramne ta'uu isaati haqni isaa hin jijjiiramu fuula namatti hin badu jaalalli isaa sanuma kanaaf egaa Daawit sanuma sidha jedheet baroonni kees gonkuma hin dhumanii jedha innoo bara abbootii keenyaa warra malkaaf tulluutti ba'anii too Waaqayyo waaqeffatanii ni jira bara keenyattis ni jira innoo bara warra Abrahaam amlaaka ፀሐይ ተናበበኒ yaa waaqa aduu kanaa naa mul'adhu baratti jedhame sanas ni jira bara kanammoo bara foon uffatee ilma namaatti fayyise kanas ni jira baroonni isaa dhuman qabanii inni biroo qabxiin shanaffaan Oromoon waaqni gurraacha yoo jedhu qulqullina isaa agarsiisa qulqullina isaa gurraachi bifa makaan qabneedha bifa makaan qabneedha bifa goonka ta'eedha kanaaf qulqullina isaa agarsiisuudhaaf waaqa isaatiin gurraacha jedha
Gurraachummaan kun qulqullina agarsiisa yoo jenne immoo qulqullummaa Waaqayyoo maal agarsiisaa kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa humna Waaqayyoo waliin hidhata qaba. Faarfannoo 97 yookaan 98 lakkoofsa tokko irratti mirgi isaa ciqileen isaa qulqulluu isaaf fayyiinsa raawwatee jedha. Ciqileen isaa qulqulluun isaaf fayyiinsa raawwatee jedha. Ciqileen isaa maalidha? Qulqulluudha. Irreen isaa maalidha? Qulqulluudha. Humni isaa maalidha? Qulqulluudha. Aangoon isaa maalidha? Qulqulluudha. Isaayyaas boqonnaa 6 irratti bar qulqulluu jedhanii too teessoo isaa baatanii sodaa fi kirkiruudhaan kan galateeffataniif bar kanadhaa bar. Kirubeelii fi Suraafeel teessoo isaa baatanii qulqulluu jedhanii kan galateeffataniif bar kanadhaa. Qulqullinni isaa kallattiidhaan aangoo isaa waliin hidhata qabadha. Inni lammataa gaarummaa Waaqayyoos ni agarsiisa. Gaarummaa Waaqayyoos ni agarsiisa. Oromoon namni arjaadha jechuu gaafa barbaadu ebaluun bar gurraacha akka Waaqaatii jedha. Gurraacha akka Waaqaatii jechuun maal jechuu isaati? Arjaadha, gara laafessa, qulqulluudha, nama gaariidha jechuu isaati yoon. Kanaaf Waaqni gurraacha yoo jedhu Oromoon maal jechuu isaati? Arjaadha, innoo gaariidha, innoo gara laafessa, innoo dhiifama isinii taasisa, innoo isin jaalata jechuu isaati. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti ani qulqulluu waanan ta'eefi isinis qulqulluu ta'aa jedhamee bu'uura barreeffameen jireenya keessan hunda keessatti qulqulluu ta'aa jedha. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Niyoo qulqulluudha akka Waaqaatti jennee of gaafachuun gaariidha. Deddeebi'uun keenya bariisa fakkaachuudhaaf bar gonkummaa yookaan amalummaadhaan odoon ta'in kennaadhaan nu immoo Waaqarraa qulqullina ni fudhanna. Kennaadhaan warri qulqulloota ta'an danuudha. Akka urjii samii warra baay'atanidha. Ammoo nuyi abbootii keenya kanatti ba'aa jirraayi. Jireenyi keenya gaabbii qabaayi. Fooniif dhiiga Gooftaatti deddeebi'aa jirraayi. Waan dubbannu oodiit ni goona. Waan hojjennu oodiit ni goona. Waan raawwannu oodiit ni goona. Waan yaadnu oodiit ni goona. Qulqullummaa kanatti akkamiin haa guddadhu jennee karoorfannee tarsiimoodhaan socho'aa jirra moo fedhii fi hawwiidhuma addunyaa kanaan qofa xalafamneetoo qulqullina kanarraa fagaachaa jirra. Niyoo Waaqni keenya gurraachadhaa maaf isatti ba'uu dadhabna? Niyoo Waaqni keenya arjaadhaa ni dandeessu nuun jedheera. Anaan hordofaa jedheera. Ana fakkaadhaa jedhee seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irrattis nutti mee jira. Isa fakkaachuuf maalidha kan yaalaa jirru kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Qulqullina kana waliin wal qabsiisee Oromoon maal jedhaa Waaqa isaa yoo waamu leemmoo garaa taliilaa jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu garaan isaa maalidha? Taliila jechuun maal jechuudha? Bishaan qarruu jechuudha miti. Burqaa waraabdanii guddanne isin bara waan dhalattan miti burqaa waraabnee guddanne. Kanaafuu bishaan mboorofni maal akka jedhamu hin beekne qarruu jedhama. Ammaa idha bishaan qarruu jechuu danda'a namni amma baambaa fayyadamaa too guddate jechuudha. Qarruu qulqulluu kan hin boorofne jaalalli isaa hin boora'u. Olaantummaan isaa hin boora'u. Kasoominni isaa hin boora'u. Nu gargaaruun isaa hin boora'u. Haqa qabeessummaan isaa hin boora'u. Qarruu bara hedduudhaaf dhangala'aa ture. Bishaan jireenyaa qarruu isa dubartittiin ishee warra Samaariyaa waliin haasa'aa turte kanarraa yoo dhugde gonkumayyuu hin dheebottu jedhame. Innoo bishaan jireenyaa bishaan qarruudha. Ulfinnii fi galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u. Bishaan qarruu kanarraa dhugaa tasgabbaa'a. Gammoojjiin addunyaa kanaa hongiin addunyaa kanaa nama dadhabsaa. Dadhabbii hedduu qabaa. Gammoojjiin addunyaa kanaa gar malee nama dheebossaa. Cubbuun addunyaa kanaa nama dheebossaa. Fedhiin addunyaa kanaa nama dheebocha garaa nama hin ga'u bar. Mee warri cubbuu raawwannu cubbuu yoo raawwannu cubbuun garaa nu ga'eetti dhiisna. Ammas cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Cubbuun tokko cubbuu biraa dhala. Fedhiin foonii bari numu bar. Fedhiin dhumti foonii akkuma walii galaatti kan hin dhumnedha. Kan garaa nama ga'u taliila Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamudha. Kan garaa nama ga'u leemmoo garaa taliilaa kan jedhame Waaqa gurraachadha.
kan garaa nama ga'u kan nama quubsuu danda'u bishaan jireenyaa kana waan ta'eef jiran itti dhiyaannee toorraa haa dhugnu. Maal jechuudha itti dhiyaannuni? Haa tajaajilluudha, haa gaabbinuudha, fooniif dhiiga gooftaa haa fudhannuudha, jireenya hafuurawaa irratti yaa hirmaannuudha, haa soomnuudha, haa sagarnuudha, haa jilbeeffannuudha. Kanaaf waaqni qulqulluudha yoo jennu akkaataa kanaan gurraachummaa isaa agarsiisa. Xumuraan jira. Qabxiin inni dhumaa waaqayyoon qulqulluudha yoo jennu hangafummaa isaa agarsiisa. Dukkanni immoo hangafa akka Oromootti. Dura dukkanatu uumame. Dukkana booda maaltu uumame? Ifatu uumame. Kanaaf waaqa gurraacha yoo jennu maal jechuu keenya? Ati dursaadha kan si dursu hin jiru. Ati hangafaa kan si dursu hin jiru. Maaliif? Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti dursa eenyu jirtu ture jedha? Jechatu ture jedha. Jechi kun eenyu ture jedha? Waaqayyo ture jedha. Kanaafuu waaqichi hangafaa jechuudha. Maaliif? Dursee waaqayyoon samii fi dachii uumee jedha seera uumaa boqonnaa 1:1 irratti. Kanaafuu walaabuun uumamuu isaatiin dura eenyu ture jechuudha? Waaqayyoodha. Walaabuu onan jedhu sinii galeera. Walaabuu jechuun garba guddaa yeroo duraatiif uumamni irraa argamedha. Walaabuu kanarraa uumamni hundi bahe. Uumaan walaabuu dhaabaatii jedha Oromoon. Walaabuu kana waaqayyoon bakka lamatti hiree jedha aadaan Oromoo. Inni tokko bu'uuran duratti ibseen samii fi isaa ol kan jiranidha. Inni biroo ammoo dachii fi dachiidha gadi kan jiranidha. Waaqayyoon kanneen akkamitti akka uume akkuma agarsiisu aadaa Oromoo keessatti gara seera uumaas gaafa dhuftanii seera uumaa boqonnaa 1:2 irratti maal jedhaa? Duraan dursee bishaan gurraachatu ture jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu walaabuu kanaan Oromoon bishaan maal jedhan isiniin jedhe duratti? Bishaan gurraacha jedhaan isiniin jedhe. Amma immoo Museen maal jedhaa? Duraan dursee bishaan gurraachatu ture jedha. Bishaan gurraacha kanarra maaltu jira yoo jettanii dukkanatu ture jedha. Bishaan kanarra hafuurri golboobee ture jedha. Waaqayyoonis iftaa ta'u jedhee ifnis ta'ee jedha. Ifti maalirraa uumame? Dukkanarraa uumame. Akkuma Oromoon dura dukkanni uumame itti aansuun ammoo ifti uumame jedhu kitaaba qulqulluu irrattis duraan dursee kan jiru dukkana kanarraa ammoo ifti uumame jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafuu gurraachummaan Waaqayyoo maalummaa isaa agarsiisa, hangafummaa isaa agarsiisa. Dursaa ta'uusaa, barri kan hin lakkaawamneef jalqaba kan hin qabne ta'uusaa. Egaa kun hundi Waaqayyoon amalummaan isaa dhokataa akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Keessattuu faarfannoo boqonnaa 17 irratti maal jedha? Lakkoofsa 10 irratti golgasaa dukkana taasifatee jedha. Na wajjin jirtu hundi keessaniyyuu golgasaa maal taasifatee? Dukkana taasifatee. Maal jechuudha? Hin mul'atu, hin agartanii jechuudha. Kana jechuun waaqan beeknu jechuudha. Erga mul'anne, erga nagarre akkamiin walii galla yoo jettan? Laakki. Waaqayyoon amalummaa isaatiin kan hin mul'anne ta'us arjummaa isaatiin immoo amma nuu galuun nutti mul'ata. Kanaafuu amaloota Waaqayyoo lama kaasuu dandeenya. Inni tokko gaa abbootiin keenya theology irratti kan nu barsiisan Usiyaa amala jedhamudha. Usiyaa nature of God. Usiyaan kun gonkuma ilma namaatiif kan hin mul'annedha. Haga bara baraatti ilmi namaa ka bira ga'uu hin dandeenyedha. Kana bira ammaa geessan jechuun discover gootanii inni discoverii ta'a isin immoo discovererii ta'uudhaaf isinuu isarratti waaqa ta'uudhaaf jechuudha. Hin geenyu kana dhiisaa. Kana akkanumaan hin gaafatinaa mataas of hin dhukkubsinaa itti dhiisatuma kan numti ati naa ibsite maalidha waa'ee keetii isuma qofa natti mi'aanimisma hordofaa jedha. Kanaaf Usiyaa nature of God jechuun amalummaa Waaqayyoo kan hin mul'anne revealed kan hin taane jechuudha. Dhokataa jechuudha. Gurraacha gonka ta'e jechuudha. Kuni jecha Amaanu'eel jedhu wajjin wal qabata. Amaanu'eel jechuun maal jechuudha? Akkamiin nu waliin jiraachuu isaa beekni. Yoo roobu nagarre, yoo aduu baasu nagartanii, yoo nyaattanii nyaanni keessan isiniif bullaa'u nagarre, yoo funyaan keessan nagaan harganu nagarre, sombi keessan yoo harganu nagarre, yoo waqtiileen jijjiiramanii nagarre, yoo birraan bonatti bonni immoo arfaasatti arfaasan immoo gannatti hoo jijjiiramu nagarre, addunyaan kun yoo socho'u nagarre, yoo urjiin baatu nagarre, yoo addeechi ba'u nagarre, eenyutu bulcharee kana? Eenyutu hoogganaree kana?
Ahaa, nu wajjin jira jechuudha ree Amaanu'eel. Kanumaan hafe seetanii foon keenyarraa foon, lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee nu waliin maal ta'eera? Waloomee nama ta'eera. Waliin oollee bulleerra foon isaa nu laateera. Dhiiga isaa dhugaa jedheetoo nu obaasee jira. Kanaafuu amaloonni Waaqayyoo lama yoo jennu inni tokko isa mul'annedha, gonka kan ta'edha. Inni lammeessoo immoo isa mul'atee fi kennaa isaatiin immoo nullee kan faana bu'uu qabnudha. Akkana jedha faarfannoo 18 lakkoofsa tokko irratti jechuudha. Samiiwwan kabaja Waaqayyoo ni dubbatu jedha. Na wajjin jirtu? Samiiwwan maal jedhu jedha? Yoo jettanii ilaaltan samii waa'ee Waaqaa baay'ee dubbachuu danda'a. Yoo jettanii ilaaltan dachii waa'ee Waaqaa baay'ee dubbachuu danda'a. Malkaatti deemtanii yoo ilaaltan malkaan waa'ee Waaqaa baay'ee dubbachuu danda'a. Tulluu kortanii yoo ilaaltan tulluu waa'ee Waaqaa waan baay'ee dubbachuu danda'a. Kanaaf bar Oromoon irreeffachuudhaaf gara tulluu fi gara malkaatti kan deemu uumamaan uumaa raajeffateetu bar. Samiin waa'ee Waaqaa wannatti dubbateetu jira. Dachii waa'ee Waaqayyo kan itti himetu jira. Malkaan waa'ee Waaqaa kan isatti himetu jira. Ganni waa'ee Waaqaa kan isatti himetu jira. Roobni bacaqiin gannaa qooruun isaa, aduun ba'uun isaa, margi lalilisuun isaa, asheetni asheetuun isaa waan ittasaase qaba. Waaqatu kana godhe jedhee waan itti himeefi waanuma inni uume sana qabatee margaa fi daraaraa qabachuudhaan uumamaan uumaa kan raajeffatu kanaafi. Ammas Iyyoob boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti maal jedhaa? Bineensota gaafadhu jedha. Waa'ee Waaqaa beekuu yoo barbaadde bineensota gaafadhu. Isaanis si barsiisu. Warra qilleensa keessa balali'anis gaafadhu. Isaan sitti ni himu. Lafatti dubbadhu. Innis si barsiisa. Yookiis qurxummiin galaanaa akkasitti mu godhi. Harki Waaqayyoo akka kan hojjete isaan kana hundumarraa eenyuyyuu beekuu jedha. Qurxummii yoo gaafattan isinitti hima waa'ee Waaqaa jechaa jira. Simbirroo samii yoo gaafattan, dachii yoo gaafattan, samii yoo gaafattan isinitti hima. Ofii keessaniyyuu yoo gaafattan waa'ee Waaqaa isinitti hima. Somba keessan gaafadhaame waan baay'ee isinitti hima. Digestion systemii keessan gaafadhaame, blood circulation systemii keessan gaafadhaame, ija keessan gaafadhaame, rifeensa keessan gaafadhaame, sammuu keessan gaafadhaame, onnee keessan gaafadhaame. Haga har'aatti kan jiraattan eenyu sin eegeeti? Eenyutu sin uume? Eenyutu kanaan isin ga'e? Eenyutu bu'aa ba'ii hunda keessa sin dabarseetoo yeroo kana sin laate? Mee of gaafadhaa. Dhugumatti Waaqayyoon akkan wajjin jiru hubachuun ni danda'ama. Kan nu barsiise Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u.